Hordoftoota keenya sagantaa keenya guyyaa har'aatiin akkaataa bilbila keenya chaarjii isaadhaa sa'aatii dheeraa tursiisuu dandeenyu waliin ilaalla. Bilbila kan keenya turtii baatirii isaadhaa sa'aatii dheeraa akka turuuf sirreessuu yoo barbaadnu hordoftoota karaa kan armaan gadii kan ilaaluun nu hordofaa isiniin jenna. Bakka seetingii kana keessa dhufuu ni dandeessu yookaan immoo gubbaan kanarraa kun seetingii kan jiru ni jira. Asirratti yeroo tokko gadi tuqannaa. Erga gadi tuqannee booda bakka paawar maaraatoon jedhu kana argaa jirtu ta'e asirratti dhuftanii yeroo tokko gadi tuqattu jechuudha. Asirratti yeroo tokko gadi tuqattu. Itti aansuudhaan asirratti about remaining jedha. Dhagaa turtii isaadhaa kan agarsiisu amma argaa jirtu yoo ta'e sa'aatii 12 fi sekondii daqiiqaa 49 turaa jedha. Kana dachaa walakkaadhaan dabaluu dandeenya jechuudha. Yookiin immoo sa'aatii muraasa asirratti gara sa'aatii 15 16 turuu akka danda'u gochuu ni dandeenya jechuudha amma kana jechuudha. Asuma jalatti paawar maaraatoonii kana jalatti paawar buust kan jedhu ni jira. Kana dhuftanii on godhattu jechuudha. Asii kan akkanatti badnaa jechuudha. Yeroo kana baatiriin kan keenya kun argaa jirtu yoo ta'e kan sila sa'aatii 12 ture gara sa'aatii 16 fi daqiiqaa 8 tti ol guddatee jira jechuudha. Egaan hordoftoota keenya bilbila baatirii keessaniidha haala kanaan turtii sa'aatii isaadha akkasitti ol